Ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo guyyaan har'aa guyyaan gaddeetti ibsachuu dhufee guyyaan kun guyyaan seemmeen irraa nama tokko bakka bu'ee akka gaddee nutti dhagahame ibsachuudhaaf guyyaan dhufee jechuudha. Har'a nama cimaa tokko biraa dhabnee namni san Maammarroo Abduu yookaan Maammat Abduu yookaan maqaa jaalalaa nuti immoo Maammaa jennee yaamna. Maammaa guyyaa of biraa dhabne guyyaa kana gadda guddaatu nutti dhagahame qalbiin nu cabe. Dhugaa dubbachuuf jechaa natti kaataan isa of biraa dhabuu kootiif jechuudha. Gaafaan eebbifamurraa eegalee hanga hojii barbaadaa nuti Finfinnee deemnee Finfinneetti Oromootoo keenya qofaan achirraan amantii Islaamaa qabaachuu keenya qofaan hojii dhabnee olii fi gad taraa lama Finfinnee irraa Direedawaa gad deebinee Direedawaa taraa takka leekcharaa Yuunivarsiitii Direedawaa dorgomuuf gabbuunee taraa takka immoo paayileetii ta'uuf gabbu'ee taraa lamaan gabbu'ee achirraa hojii barbaada jechuudha. Maaliif hojii waan nuti baranne san naannoo teenya san fakkeenya baana harmaa sanitti waan baranneen teknoolojii baranne san hawaasa tajaajiluu hin dandeenyeef sababninis maateriyaallii barbaachisu waan hin jirreef industirii naannoo sana waan hin jirreef bakka industiriin jirtu sanitti tajaajiluudhaaf hawaasa tajaajiluuf bakka industiriin jirtu barbaada Finfinnee fi Direedawaa jidduu deddeebi'aa ture. Achi immoo waan goonu wallaallee anaa fi aneessoo jechuun ilma isaati ilma Maammarroof nu lamaanuu baachii takka hojii tanaaf hedduu rakkannee turre barbaadu keessatti jechuudha. Achi booda immoo hangaanan biyyaan beenitti inni gorsaan nu lamaanuu jajjabeessaa ture akka abbaatti nu lamaanuu aneessoo sanaas nu gorsaa ture akka abbaatti. Eegaan biyyaa behellee hanga ammaa hanga rakkoo biyya baqaa keessa jirtu tanallee na gorsaa ture keessaan abshirni dabarti fuuldurri bal'ina inshaallah jeena jajjabeessaa ture. Saniifuu hangaan beekutti seenaa isaatii fi waan hospitaalli waliigala Haramayaa waa'ee isaarraa barreesseen xiqqashuu isin ibsa. Jalqaba Maammarroof jechuun yookaan Maammat Abduu jechuun eenyu warraan beekneef barsiisuudhaaf Maammat Abduu jechuun eenyu kan jiruuf Maammat Abduu Wadaay haadha isaa immoo Zayituunaa Mawlidirraa dhalate Malkaa Ballootti. Achi immoo mana bara 1960 takkatti dhalate amma umriin isaa 52 jechuudha. Achi immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Hararritti xumure. Achi eega xumure booda bara 1980 takkatti xumure bara 1980 takkatti hospitaala Mitsawwaatti hojii jalqabe yeroo jalqabaatiif hospitaala Mitsawwaatti hojii jalqabe bara 1988tti immoo boordii filannoo aanaa Qarsaa ta'uudhaanis tajaajilee ture. Achi bara 1992tti Baadimmeetti deebi'ee hospitaala raayyaa ittisa biyyaa keessatti baatii 3 tajaajilaa ture. Ani yeroo kana kutaa 3 baradha yeroo inni Baadimmee deemu san kutaa 3 baradha. Nin beeka tokko nin beeka waan sirriitti hin beeka deemuu isaatiin beeka hospitaala raayyaa ittisa biyyaa gaafa raayyaa ittisa biyyaatti Baadimmeedhaaf nama guuran san jechuudha. 92 hanga 93 waraanaatu ture jechuudha Itoophiyaa fi Baadimmee jidduu Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jechuudha. Achi immoo gad deebi'ee bara 1999tti ogummaa isaa fayyaa fuudhee gara ogummaa isaa fayyaa gara kiliinikaal narsiingitti guddifate. Ogummaa isaa fayyaa gara fooyyeeffate jechuudha gara kiliinikaal narsiingitti. Achi 2002tti itti gaafatamaa waajjira fayyaa magaalaa Haramayaa ta'uudhaanis tajaajilee ture. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Haramayaa ta'uudhaan tajaajilee ture. Achi 2000 waggaa tokko egaa asirra hojjete booda 2003tti waajjira buufata Haramayaa kana gara hospitaala Haramayaa jijjiiruuf gaheen inni taphate guddaadha. Gaheen inni taphate halkanii guyyaa warra isaa waliin hojjechaa ture warra waan kana keessa qooda fudhateetu qooda isaaf kaaya. Akkasumatti 2008 eega nuti eebbifnee baanee booda jechuudha innis ogummaa isaa tana jijjiire fooyyeeffate maal kiliinikaal narsiingii irraa gara specialized optical specialized jijjiire akkas jechuun gara ogeessa ijaa narsii ogeessa ijaatti jijjiirrate hanga ammaa du'utti jechuudha sanirra hojjechaa ture. Waggaa hanga kana keessatti jechuudha 2008 hanga 2013 kana keessatti ogummaa isaa tanaan hawaasa isaa tajaajilaa ture.
namni naannoo san jiru fakkeenyaaf baatee jiru haramaa jiru awwadaa jiru naannoo sana jiru hundi namni mamarraa of hin beekne hin jiru. Nama ganda keenyaa qofaa miti gandi biraa hundi namni dhukkubsatee hospitaala dhaqee yookaan ammoo hojii tola ooltummaa inni hojjetu madarasaa fa'aatti hojjetu yataamaa gargaaru ifiifis keejii banee ture mana barnoota sadarkaa tokkoffaa yookaanis keejii ijoollee xixiqqoodhaaf hanga kutaa afuriitu banee ture. Namni baay'een isanii beekaa jechuudha. Nama hedduutu isa beekaa. Nama akkamii nama cimaa akkanaa kana jechuudha. Ammas nama yuunikii wanni isa godhu keessaa baachii teenya keessaa namni paayileetii argatee ilma isaati. Abbaa paayileetiiti jechuudha. Ilma abbaa paayileetiidhaan eebbifamee magaalaa teenya keessaa Haramaan eebbifamee isa dura gazaa'in tokko qofaa jira. Haramaa keessa baachii teenya keessaa namni paayileetii ta'e aneessa qofa jechuudha. Nama abbaa ilma akkanaa qabu ta'uudhaanis yuunikii waan isa godhu keessaa Haramaa keessaa tokko kana kan biraa jaartiin duraa amma ijoolleen tun nama inni ilmaan jaha harkate jahanirraa tokko dhiiraa takka dhalaadhaa 5 dhiiraa 5 keessaa ijoolleellee sirriitti barsiifatee bakkaan geete keessaa tokko aneessoo katti aanu bakkalcha ijoolleeleen jiranis ammas akkasuma barumsarra jiranii ammoo warri itti dhiyaatan naannoo san jirtaniif nutis akka ijoollee tana jajjabeessu humaa akka ittiin dhageefne ijoolleen tun haadha dhabdee abbaa dhabdee yataamaa taate saniifuu ani akka kiyyatti qalbiin na cabaa waan na dhageeme ibsachuu keessatti garuu jechootaan akka taasii galee maammaa jechuun anaaf hanga ammaa na jalaa nafni bir maalirra jirta rakkoon amma fakkeenya baqattummaa keessaa tunis waan cufaniin mari'adhaani ni dabarti. Aizoo abshir jee nama na jajjabeessaa ture. Ani wanti guddaan anjoo rabbii 8 jannataa kannuu fi aalii ollaa nabiyyiirraa rabbii isaa godhu rabbii caffee jannataa fi isaa qananiisu isaa fi jaartii isaatii fi ilmaan isaa hunda rabbi jannat al-firdaus keessatti walitti haa qabu. Kanuma kan hin jawaan jajjabaadhaa isaaniinis warra hafeenis jajjabaadhaa tun amrii rabbiiti rabbumaa jee malee silaa an akka yaada kiyyaatti amma namni guyyaa 22 qabamee 23tti guyyuma 3 keessatti du'uunsaa kun hospitaalli Haramaa koovidiidhaaf meeshaa gahaa ta'e hin qabu na fakkaata akkas jechuudhaan hubadhee asirraa meeshaa gahaa qabaatee guyyaa 3 keessatti silaa nama kana lubbuusaa baraaruu danda'an ture. Maaliif sadarkaa koovidiin nama qabu keessaa sadarkaa inni itti irratti mul'ate sanitti daddaffiidhaan hatattamaan rikaver ta'uu ni danda'a ture silaa. Amma hospitaalli Haramaati sokiijileen fayyaas amma danda'anitti tattaafatan jechuun wanni isaan ofii isaaniitti tattaafatan qorichaan qabu dhukkubni kuni meeshaa gahaa salaa qabaatanii meeshaan amma sadarkaa salaa wanti ittiin gadi buusan keessatti yookaan sadarkaa itti nama ajjeesusan osoo hin keenya keessatti silaa yaalaa garagaraa kan kannaniif ta'e in fayyajeeti yaada ture akka yaada kiyyaa garuu rabbumaatu tana katabee fakkaatti homaa jechuun danda'u. Kan biraa wanni guddaan hospitaala keessa warra jiruu fi hedduu warri saaxilamu riskii guddaa warri fudhatu warri hospitaala keessa jiru. Warri hospitaala keessa jiru namoota garagaraa hedduutu itti dhufaa kanaaf fayyaan tun sii galee warri daddabarsulleen warra fayyaa keessa hojjetu kana narsii fi doktoroonni achi keessa jiru warri dhukkuba koovidiin qabamuuf riskii guddaa qabus isaanii warri daddabarsuudhaafis riskii guddaa olaanaa qabus isaanii jeetiin amanaan kan yaada kiyyaatti sababninis waan tuttuqaatiidhaan dabruuf wanti. Saniifuu dhumarratti maatuma isaatii fi aanaa fi aantii isaa fira isaa hunda rabbii isin jajjabeessuu jajjabaadhaan isiniin jaa. Sagantaa teenya irraa gad deebsachuudhaaf dhufnee obboleeyyan keenya kan nu beektanii fi kan nu hin beeknes gadda keenya kan akka nu wajjin hirmaattan kabajaan isin affeerra. Maaliif Oromoo ta'ee namni qubni fi yoo madaa'e namni qaamni guutuun hin rafu akkasuma nama cimaa tokko namni hayyuu tokko biraa dhabe
akkasuma akka dhukkubbii qaama quba tokkooti qaama guutuu nama dhukkubaa akkasumatti Oromoo tahee yoonni fi namni tokko of bira dhabame bakka banaa saasan nama guutu argite amma fayyaa keessa bakka banaa cimtuu takkaatu bakka banaa isaan guutamtu takkaatu banaa guddaa ta'e nutti hafe amma bakka akkasii banaa akkasii santu nu mudate saniifuu akka Oromootti nuti ilmaan Oromoo biyya keessa biyya alaa jirtan hundinuu gadda kanarratti waan nu dhageeme kana nu wajji qooddachuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti guyyaarraa sagantuma gaddaa kana ibsachuuf dhufnee galatoomaa waan nu hordoftaniif isiniin jenna.